Okay, barnoonni keenya information technology akkuma itti fufetti jira. Barattoonni gara chaanaalii kanaatti yeroo jalqabaatiif dhuftan subscribe gochuudhaan eegala. Akkasumas immoo hiriyoota keessan mana barumsaa keessan keessa jiran ta'uu danda'a, mana barumsaa biraa keessa jiran ta'uu danda'a. Share yoo gootan baay'ee gaarii ta'a jechuudha. So yeroo darbee elements of computer network kan jedhu warreen akka hardware, software akkasumas immoo protocol fi connection media waliin ilaalleerra jechuudha. So achi keessaa hardware warreen akka indie device, intermediary device fi connection media qabannis ofiisaa jechuudha. So warreen sun keessaa warreen akka network interface card, routers, switch, hub baay'ee isaanii waliin ilaalleerra jechuudha yeroo darbe keessa jechuudha. So isa warreen ilaalle warreen kana irra deebi'aatii ilaala. Har'a kan nuti ilaallu yookiis immoo kan nuti waliin barannu types of computer network or types of network kan jedhu kanadha jechuudha. Gosoota network yookiis immoo networking gosoota akkamii akka qabuu fi maalirratti hundoofnee gosoota garaagaraatti qooduu dandeenya kan jedhu barnoota keenya har'aa keessatti cover goona jechuudha. Sundura kilaasii keenya osoo eegaliin brainstorming kana barattoonni kilaasii keessa akkuma jirtanitti mee waliin mari'adhaa irratti. Sababni isaa warreen akkana dubbisuun keessan toopikii kana yookiis immoo wantoota barachuuf jirru kana yookiin mata duree kana sirriitti akka nuuf galuu taasisa jechuudha. Sababni isaa ishiin kuni wantoota nuti kana keessatti barannu hundasaa brainstorming gooti jechuudha. So consider network at your home. Mana keenya keessatti network jira warreen akka bluetooth ta'uu danda'a, wireless ta'uu danda'a, network cable fayyadamnee kan fayyadamnu ta'uu danda'a. Isaaniin consider godhame if any or at your school mana barumsaa keessa home irraa kan ilaala home. Consider also the network belong to such as big company guddachaadhuma like Ethiopia Airlines, Ethio Telecom ta'uu danda'a that has branch office through Ethiopia and abroad. Biyya alaarraa dhufamu biyya alaarraa gaduma akkasumatti deemaa dhufee hanga mana keenyaatti deemaa jechuudha. So type of network ishii jennu kana wajjin warreen kana consider gochuu. Are the network technology and number of any device connected to the same among this network? No dha deebiin ishii kana jechuudha. Maaliif han hoomii keessatti fayyadnuu fi airport yookiin immoo airlines fi biyya alaa hanga communicate gochuutti fayyadamu tokko miti jechuudha. Kanaaf no jechuudha dandeenya technology nuti fayyadamnu yookiis immoo number of any device connected to this at home, at your school or at your big company or abroad it kan fayyadamnu tokko miti jechuudha. Discrete how they are different, some or different tokko miti different dha jechuudha. Maalirratti hundoofna kanarratti hundoofneeti jechuudha. So there are different type of network classified based on the following four categories. Argitanii four categories tu jiru. Maalirratti hundoofne network yookiis immoo computer network bakka afuritti qoodnaa jechuudha. Maalirratti hundoofne warra kanatti hundoofne warra kanarratti hundoofne bakka lamatti qoodna. Akkas jechuun network media kan jennu yeroo darbee amma fakkeenyaaf hardware jalaati connection media wireless fi cable ilaallee ture yookiin immoo wired ilaallee ture isaanuma sunidha jechuudha. Tokko bakka lamatti qoodna kanarratti hundoofne. Size of network or geographical coverage of network kan jennu immoo isallee bakka afuritti qoodna. Size yookiin immoo geographical coverage kan jennu kiiloomeetira yookiin immoo meetira yeroo amma fakkeenyaaf kan mana keenya keessatti fayyadamnu. Fakkeenyaaf bluetooth tokko fudhannu amma fakkeenyaaf bluetooth tokko yoo faayila transfer olii gochaaf deemne meetira 10 ol yoo walirraa fagaanne nama waliif transfer goonu suni darbuu hin danda'u. Sababni isaa iyyuu size ishiitu dhoowwa jechuudha. Size itu dhoowwa jechuudha. Garuu warreen akka wireless warreen akka amma fakkaan biraa immoo wireless yookiin wifi ishii jennu kan ammoo naannoo akkuma bluetooth ishiin mana keenya irraa dabarre dura connected taanee jirru ta'e irraa adda baana jechuudha. So innillee size naannoo dhuma murtoofte sun cover godha jechuudha. Immoo fakkeenyaaf wired cable magaalaa tokko keessatti biyya tokko keessatti akka addunyaatti kan fayyadamnu geographical coverage jenna jechuudha isaaniin. So depending on this geographical coverage we divide the network into four categories. The first one is personal area network, local area network, metropolitan area network fi
wide area network jennetti qooduu dandeenya jechuudha. So warreen sun sirriitti ilaalla from your home to abroad isa jedhu kana concept kana wal qabsiifnaa jechuudha. So topology kun immoo physical arrangement of our networks ofisi keenya keessatti akkamitti akka galfan shi beeknudha jechuudha. Isaanis immoo afurtu jiru gosoota kanallee hundoofne afurtu jiru kunillee afur jechuudha. Shin kun star topology, bus topology, mesh topology, ring topology warra jedhamtu jira. Garaagarummaan isaanii akkami yookiis immoo faayidaa akkamii qabu kan jedhullee walumaan laalla jechuudha. Another or the last concept of these network categories depending on the resource security and access. Depending on this resource security and access. Kunillee bakka lamatti qoodna jechuudha. So 2, 4, 4, 2. Kanaaf warreen kanarratti hundoofneetidha kan network categories gochuu dandeenyu jechuudha. Warreen kana mee waliin laalla tokko tokko. So the type of network based on these categories depicted in figure 2.8 below. Each type of the network depicted in figure is discussed on this one. Hanga kanaatti discuss ta'anii warreen asitti nuti qoodnu kun jechuudha. Isaanis immoo fakkeenyaaf network or computer networking kun roottiidha jechuudha. Kunumti immoo bakka meeqatti qoodamu? Bakka baay'eetti qoodamu jechuudha. But based on connection media is we have two type of networks, wired network fi wireless network jechuudha. Depending on what? Depending on based on connection media. Ishee asitti jenne kana jechuudha. Lamatu jirtu jechuudha. Akkasumas immoo based on network size or coverage or geographical area kan jennu kun immoo afurtu jiru. Kun mana keenya keessatti si fayyadamu. Kun building yookaan university yookiis immoo mana barumsaa keessatti kan fayyadamu. Kun magaalaa keessatti kan fayyadamu. Kun addunyaa waliin kan wal quunnamsiistu jechuudha. Kanaaf guddachaadhuma deema jechuudha. Mana keenya keessa yeroo isiniin jedhu maalime? It is all about Bluetooth, wireless, warreen xixiqqoo meetira 10 hanga 10 kafar gochuu kan dandeessu. Kun immoo university keessa building tokkoo fi building biraa yookiis immoo mana barumsaa keessa kan fayyadamu immoo local area network jenna jechuudha. Metropolitan kan jennu immoo magaalaadhuma tokko keessatti fakkeenyaaf baankiin tokko branchota sadi qabaate branchonni sadan sun waliin communicate gochuudhaaf kan nu gargaaran jechuudha. Kiiloomeetira hanga 10 ta'uu danda'a. Akkasumas immoo wide area networking immoo addunyaa kana kan nu quunnamsiiftu internet shi jennu sun jechuudha kun. So fakkeenyaaf barsiisaan kana keessaa gaaffii baay'eetu bu'uu danda'a final irratti illee yookiin mid irratti illee. Maal isiniin jedha barsiisaan keenya which one is type of network based on network size isiniin jedhe kana keessa deebiftu malee kana keessaallee deebisuu hin dandeenye. Based on topology isiniin jedhe immoo warreen kana qofa deebisuu qabdu malee warreen kana hunda keessa tokko hin qabdan jechuudha. Which one is different isiniin jedhe immoo amma kana sadi naqee kana keessa tokkotti dabale ishii kana keessa dhufte sun jechuudha. Based on resource and security access jedhe immoo warreen kana lamaan qofa deebisuu dandeessu jechuudha. Malee warra kaan walitti makuu hin qabdan. So category kan kun yookiin kan kokkoon tokko based on connection media, based on network size, based on topology, based on security or resource security and access. Warreen kana arfanidha jechuudha. So warreen kun maalidha? Warreen kun maalidha? Tokkoon isaanii immoo ilaalla. So kan jalqabaa kaname based on type of network based on connection media. Kana wajjin wal beektu jedhee yaada yeroo darbee barannee jirra waan ta'eef sababni isaayyuu based on connection media kan jennu kana wired network fi wireless dha jenneera. Wired network fi wireless dha. Based on what? Network kan kun nuti qoqqooduu dandeenyu callisneetuma bakka afuritti qoodama hin jennu. Based on what jennee of gaafachuu qabna jechuudha. Based on connection media, based on size, based on topology, based on resource security and access kan jedhu sun hunda isaanii irratti depend ta'anii qoodna jechuudha. So based on connection media computer network classified into wired and wireless network. Argitanii kuni bakka lamatti qoodama jenneerra akkuma seekan. So wired network jechuun immoo kan shiboo fayyadamnee internet yookiis immoo network fayyadamnu yookiin cable isa jennu sun jechuudha. Wired network are so called internet network jechuu dandeenya. Are the most common type of local area network. Argitanii ishiin kun the most common type of this local area network. Kun illee gaaffiidha. Gaaffiidha kun illee barsiisan keessan akkas jedhee isin gaafachuu danda'a jechuudha.
A wired network is simply a collection of two or more computer, printer, and other devices linked by internet cable. Kana jechuun ishii ofiisii yookiin biiroo keenya keessatti fayyadamnu amma ishii kana. Wired network keenya garuu common type of this local area network. And that is shown in figure 2.9 example where each line connected to the end device. End device in malakata mode baranera kairod. Device information ergufi fudhachu danda'u. Can receive and send. So end device enna sana akkasumas server kan jennu immoo computer addunyaa kana guddaa ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf kun server America jiraata amma fakkeenyaaf kun serveriin America jiraachuu danda'a ardota garaagaraa keessatti argamu biyyoota guddatan keessa nuti achiitii nu dhufeerama gara Itoophiyaatti yookiis immoo gara Itiyoo Telekoomiitti yookiis immoo gara Safaariikoomii ta'uu danda'a achi erga dhufee booda hub yookiin immoo switch jennu kana intermediary devices warreen kun immoo end device dha so asirraan akkanatti dhufee ishii kana seena erga ishii kana seenee kun cable yookiin immoo shiboo kun cable RJ45 ishiin kun immoo yeroo darbee amma yeroo barachaa ture waa'ee niikii ni yaadattu jedhee yaada niik jechuun network interface card cablein asiitii haabii kanarra dhufee seenu niik yookiis immoo holy network interface card sunirraan gara computer keenya kana seenaa jechuudha so intermediary devices jenna jechuudha ishii niikii sun Kanaaf kunillee akkanatti seena. So wired yeroo jennu akkasitti asirraan addunyaarra dhufa telee seenaa teleerra dhufee haabii seenaa yookiin immoo shinku university keessa yookiin mana barumsaa keenya keessa jiraachuu malti. Kana kanatti immoo qoqqoodama. Kun office biiroo tokko keessa ta'uu danda'a. Kun biiroo biraa keessa jiraachuu danda'a. Hundayyuu keebiliidhaan akkanatti dhaqee seenaa jechuudha. Printer illee akkanumatti dhaqee connect ta'uu danda'a. So wireless network kan lammaffaamu depend on what or based on what? Based on a connection media. Connection media irratti hundoofne lammaffaan wireless network jechuu dandeenya jechuudha. If you compare figure 2.10 below which is wireless network figure kana wired dha ishiin kun. Isuma sitti ilaalle kan wired kana wajjin yoo compare goone above you will see wireless access point connecting with wireless or wired computer and modem which connect the network with the internet or cloud. Garaagarummaan isaanii amma ishiin kuni amma fakkeenyaaf gibbii keenya keessa yookiin yuunivarsiitii keenya keessa ta'uu danda'a wifi garaagaraa yeroo fayyadamnu akkuma isaa arginee password itti geessinee fayyadamna malee yeroo suni keebilii wayii kompiitara keenya yookiin moobaayilii keenyatti konneekti goonee irra jira hin jiru. Password dhuma keenya beekna password wifi suni beekna itti galchina. Keebiliin gara kompiitara keenyaatti yookiin gara moobaayilii keenyatti konneekti hin jiru. Wireless kan jennu sunidha jechuudha. Maalitti dhammu kan connect access point iraan internet cloud qilleensa irratti jechuudha. So wireless network have no physical connection with wired network. Argitanii bilbila harka keenyaa sun irraa connect goone yeroo fayyadamnu no physical connection jechuu dandeenya jechuudha. Physical connection namni tokko illee hin jiru. Wanti computer keenyatti connect goone hin jiru, wanti mobile keenyatti connect goonu hin jiru jechuudha wireless kana keessatti. So instead they get connected through the wireless access point. Wapishendu kana jechuudha. A wireless network which use high frequency radio wave rather than wires to communicate between nodes. In another option for home or business network. Amrikitani wireless kana high frequency radio waves fayyadamne fakkeenyaaf radio mana keenya keessatti argamu lema wireless sun fayyadamu. Finfinne irraa wanti haasamu yookiin immoo FM darbu tokko biyya keenya kan ga'u kanuma frequency ti. Garuu wireless yennee ishii wifi nuti fayyadamu sun high frequency radio waves fayyadamna jechuudha. So between node kan communicate goonamu. Another option of home mana keenya keessatti wire illee fayyadamu dandeenya wireless illee fayyadamu dandeenya. So this wireless network is considered another option of home or business networking jechuu dandeenya jechuudha. So ani amma fakkeenya mana kootii nan qaba wireless kana mana kootii nan qaba. So akka home kan keessatti fayyadamnu yookiis immoo business keessatti fayyadamu dandeenya jechuudha akka optionally. Individual organization can use this option to expand their existing wired network or go completely wireless. Kanaaf akka nama dhuunfaatti illee akka dhaabbataatti illee wireless kana galfanni fayyadamuu dandeenya depending on some it is speed
megabyte guddaatti qoodha hanga guddaatti hanga dhaabbata guddaatti fayyadamuu dandeenya jechuudha. So wireless network allow for device to be shared with networking cable with increase mobility. So amma fakkeenyaaf asirraa nama akka cloud dha kuna. Cloud jechuun qilleensa irraa dhufa modem keenya seenaa suniin booda access point keenya seenaa shi kana antenna lama qabdi amma antenna sadi qabullee jira. So ishiin kanarraa ammoo yeroo jalqabaatti configuration yeroo jennu computer keenya irraa yookiin mobile keenya irraa keebiliidhaan wired computer fayyadamnee hojjennaa jechuudha. So suniin booda erga tokkicha configuration xumurree naannoo nuti argamnu sunitti hanga meetira 10 ta'uu danda'a. Callisnee computer kana connect goone password asirratti maqaan wifi kanaan dhufa yookiin maqaan access point kanaan dhufa password ishii kana as galchinee fayyadamna. Akkasumas immoo as galchinee akkasuma asillee galchinee fayyadamna jechuudha. So asitti warreen akka cable arginu kun immoo hybrid yookiis immoo wireless illee ni fayyadamna wired network illee ni fayyadamna jechuudha. So wireless network jenna jechuudha. Kanuma bira dabarra yeroo keenya waan hin jirreef yookiin akka daqiiqaan nu yalaan dheeranneef ariitiraan deemuu yaalla jechuudha. So the backbone of wireless network also wired network yeroo jalqabaatiif gara Itiyoo Telee irraa gara mana keenya kan dhufu kanii wiredidhaan yookiin mushiboodhaanidha jechuudha. Erga tokkicha dhufee naannoo mana keenya ishii kanatti connect ta'e ishiin kun hanga meetira 10 ta'uu danda'a gadi laalla meetira meeqa akka ta'e naannoo sunitti kan argaman device yookiin device warreen akka mobile warreen akka computer warreen akka printerii qilleensuma irratti fayyadamne jechuudha password keenya galchuudhaan. So warreen kaname ask your parent maatii kee yookiis immoo adult you have close contact with about the following and discuss them in your classroom. Hiriyoota keessa nama barattoota university fa gaafadhaame waa'ee kana adult you have close contact warratti dhiyaatan yookiin maatii keessan. Ask your parent or person about different network which exist in your city. Town network akkamiitu magaalaa keenya keessatti ta'uu danda'a baadiyyaa keenya keessatti ta'uu danda'a. Akkasumas immoo townii keessatti argamuu danda'a warreen akkamiitu jiraatanii yaadu baay'eetu jiraachuu malu. Personal area network isin jennamu bluetooth bilbila keenya hanga baadiyyaatti jirti jechuudha. Faayila computer tokko irraa gara computer biraatti dabarsine. So jiraachuun isaanii gaafadha. Wi-Fi illee amma yeroo ammaa kana hanga baadiyyaatti jira. Warreen sun gaafadhaati maalidha isaan jedha gaafadhaame hiriyoota keessa namoota sinan gafan yookaan maatii keessan. Based on the description on number one kan irratti jira miti question number 1 about describe the type of network that at least one of the organization has in terms of connection media. Argitanii connection media hubachuudhaaf dha qaama. Wireless jiraachuu ni danda'ama magaalaa keessoon mana barumsaa keessan. Wired dhamoo wireless dhamoo mixed. So isaaniin garaagarummaa isaanii adda baasuufidha jechuudhaan gaafattan. Wired yoo ta'e dirqama physical connection barbaada. Dirqama computer keenyatti wanti connect goonuu jiraachuu mala jechuudha. Wireless kan jennu wanti qilleensa irratti fayyadamnu sun immoo wireless kan jennu kana jechuudha or mixed jechuu dandeenya jechuudha. Warreen kanallee akkasumatti gaafadha. Also type of network based on size amma ka dhufne ka kanarratti size or geographical area hanga cover gochuu danda'u. So computer network can be characterized by their size. Fakkeenyaaf kan mana keenya keessatti fayyadamnuu fi kan ittiin addunyaa wajjin wal quunnamnu tokko miti kan ittiin magaalaa keenya wal quunnamnu tokko miti. So depending on the geographical area jennaa jechuudha kan. And the number of computer connected to the network can cover anything from handful of devices and warreen akka mobile ta'uu danda'a with a single row to million of devices spread across the entire globe. Addunyaa maraka mana keenya keessatti kan fayyadamnu mobile harka keenya irra jirtu irraa kaafne hanga million of devices addunyaa kanarra jiranitti depending on the network based on size yookiin geographical area kanaan kan contact goonu jechuudha. So figure 2.11 and the table 2.2 we classify network by their raw physical size. The smallest in size is the personal area network. Kana Bluetooth zedha qabadha ishii kana. Bluetooth zedha qabadha. But smallest size kan kana gadi jiru. Warreen akka hotspot jedha qabadha ishii kana. Meetira xiqqoo nuti irraa fagaannaan adda baanee jechuudha network sun irraa. That means for one person beyond the personal area network with GPS mana keenya keessa fayyadamnu remote TV keenya cufnu ishii kana fayyadamna jechuudha.
Beyond the personal area network, varying coverage range are categorized into locally dabarachuma sunimboda metropolitan wide area network kanarra kaane jechuudha. Kanatti gudda each with increasing scale. Argitanii? Some of the network type based on size are personal area network. Shuma sittaasofne kana. Local area network. Local area network immoo university keenya keessa building tokkoo fi building biraa wal quunnamsiisuuf kan nu gargaartu. Metropolitan area magaalaa keenya keessatti yookiis immoo magaalaa walitti dhiyoo jirtu hanga meetira yookiin kiiloomeetira 10 faa kan jiru kan nu gargaartu Metropolitan Area Network. Wide Area Network immoo addunyaa kana internet isa nu kan wajjin tokkodha jechuudha. Addunyaa kan Ameerikaa, Awurooppaa wajjin wal quunnamsiisu shi kanadha jechuudha. Kun immoo magaalaa, kun immoo building, one building with another building. Kun immoo mana keenya keessa warreen akka remote, warreen akka GPS, warreen akka Bluetooth, warreen fayyadamnu sun personal area network dha jechuudha. So akkanatti osoo laallee amma fakkeenya argitanii saayiziin isaa gurguddachaa deema. Kun shi xiqqoo warreen akka GPS keenya ittiin control goonu, remote TV keenya, warreen akka Bluetooth sun hundi isaanii personal area network jechuudha. Ishiin kun immoo ishiitti aantee guddina mana barumsaa keenya keessatti building yookiin immoo kilaasii tokko kilaasii biraa wajjin communicate akka godhan nu gargaarti. Akkasumas immoo Metropolitan Area Network kan jedhu magaalaa tokko keessatti kan fayyadamnu. Fakkeenyaaf baankii sadiitu jira yoo ta'e baankonnis magaalaa sun keessatti argaman sadan isaanii daandii ittiin communicate godhan immoo Metropolitan Area Network jenna jechuudha. Wide Area Network immoo addunyaa mara. So guddinni isaanii akkasitti deemaa jechuudha. Yeroo jennu immoo hunda isaanii keessatti kan argamu, hundi isaanii kan cover godhee jiru isa kana keessatti argamu jechuudha. Warreen kun walitti hidhamanii kana ta'u. So akkasumatti asii olii guddachaa deemaa jechuudha. Akkanumatti asii olii guddachaa deemaa jechuudha. And network distance argitanii ishii kana. Ishiin kun amma fakkeenyaaf ishiin kun personal area network hanga meetira meeqaatti? Hanga meetira 10 mana keenya keessaa baanaan adda baanee jechuudha. Mana keenya ollaa keenya deemnee TV keenya remote-dhaan control gochuu hin dandeenyu. Roomii keessa dhalaa ishiin kun room. Square meter 1 meter irratti hojjetanis jiru. Room yookiin mana tokkittii keessatti personal area network kennaa jechuudha. Ishiin kun immoo lamaan isaanii hangasitti qabattu immoo maal jenna? Local area network. Sababni isaayyuu ishiin kun kanuma keessatti argamti ilaala. Meetira tokkooti hanga 1 kilometer. Meetira 1 kilometer. Kun immoo building tokko 100 meetira ta'uu danda'a. Kaampaasii keessatti dhufnee amma fakkeenyaaf kolleejjii keenyaa fi kolleejjii biraa kan wal quunnamsiisu 1 kilometer fagaachuu danda'an. Isaan kun immoo inni tokko musa tokkotti dabarsa. Inni tokko musa tokkotti dabarsa yuunivarsiitii tokko keessatti jechuudha. So ishiin kun immoo local area network jedhamti jechuudha. Ishii kana immoo laalaalaa ishii kana immoo gidduutti. City magaalaa 10 kilometer kilomeetira 10 cover gochuu danda'u. Magaalaa guddaa baay'ee beekamaa yoo ta'e immoo warreenuma 10 kilomeetirii kanatu si'a lama walitti da'amaa jechuudha. Akkasumatti walitti hidhamee magaalaa guddaa tokko hanga kilomeetira 100 qabu fa'aa si'a 10 walitti deddeebitee hidhamtee Metropolitan Area Network fayyadamna jechuudha. Kana immoo kottaa ilaala wide area network kan jennu kana country Keenyaa fi Itoophiyaa wal quunnamsiisuuf. Keenyaa fi Ameerikaa wal quunnamsiisuuf. Itoophiyaa fi Ameerikaa wal quunnamsiisuuf. Itoophiyaa addunyaa mara wajjin wal quunnamsiisuuf wide area network fayyadamna jechuudha. So ishii kana sirriitti naa qabadaa waan totaanii amma sirriitti jedhee gana definition keessatti ilaalla waan ta'eef. So when we start from the concept of personal area network, as I told you first, this one is the shortest small size warreen jedhu sunidha jechuudha. A personal area network is a computer organized around individual person within single building. Mana tokko keessa yookiis immoo building tokko keessatti hanga manichi guddaa taanaan iyyuu meetira 10 darbaa deemnaan ishiin kun meetira 10 kanaa olidha jechuudha. Ishii kanaa ol meetira 10 ol caallaan buildingichi iyyuu hojjetu jechuudha. A common example is wireless network that connect computer with a peripheral device. Peripheral device warreen jennu warreen akka GPS fa'aa, warreen akka TV fa'aa, warreen almost every computer has attached monitor, keyboard argitanii mouse wireless yan fayyadamu jira, keyboard keenya wireless, printer keenya mana tokko keessa kan hundisaayyuu monitorii keenya warreen kana.
If there is no wireless network, this connection must be done with cable. Wireless yoo qabaanne immoo sababni isaa durayyuu akka optionality jenneera waan ta'eef cable fayyadamnaa jechuudha warreen kanaaf. Wireless nama yeroo ammaa kana nuti cable fayyadamaa irraa warreen kanaaf. Amma walaa ishiin amma akkasitti kompiitara irraa ari'aa yeroo kana maawuzii fayyadameen ittiin wanni jechaa jira jechuudha. Garuu bakka maawuzii ishiin amma harka kootiin irra jirtu kanaan garuu wireless yookiin immoo personal area network fayyadamuu nan danda'a jechuudha. So a network created by Bluetooth is personal area network. Bluetooth warreen kun hundi ishii warreen kun hundi isaanii Bluetooth jedhaan hojjetu. Bluetooth is a short range wireless network used to connect computer peripheral component without wires. Bluetooth jechuudha. Shiboon hin jiru kaasee yookiin immoo keebiliin hin jiru calliseetu Bluetooth uma keenya on gochuudha. Figure on 2.12 in figure laptop, mobile phone and television or table are connected to one another without cable. Cable in jiru. The idea is that if your device are Bluetooth, then you need no cable. Argitani? Device keenya sun Bluetooth qabaannan cable hin barbaachisu jechaadha. You just put them down and turn them on. Hunda isaanii banneet amma fakkeenyaaf faarfannaa ta'uu danda'a, muuziqii ta'uu danda'a, appilikeeshinoota garaagaraa ta'uu danda'a, moobaayilii tokko irraa gara moobaayilii biraatti yeroo transfer goon ni banna jechuudha. On taasifna and they work together. Argitanii meetii meemma fakkeenyaaf tokko shiboon kana keessa jira meemma. Hundi isaanii iyyuu Bluetooth jedhaan hojjetu jechuudha. Bluetooth jedhaan hojjetu. Bluetooth or personal area network configuration. So this type of network provide great flexibility. Baay'ee gaariidha flexibility jechuudha. Complex wanti godhu hin jiru ammas keessa shiboon garaagaraa jiru waan ta'eef. For example, it allow you to send the document to printer. Argitanii documentii gara printeriitti erguu dandeenya. Maaliin? Personal area network in the office while you are sitting on the couch with your laptop. Asuma keebilii tokko connecting godhee asuma taa'ee printeriin kun banaa yoo ta'e asuma kompiitara kooraan ajaja jechuudha. So waraqaa print naa gochuu danda'a jechuudha. Asuma taa'ee upload photo from your cell phone to your desktop. Yeroo baay'ee amma kana fayyadamu. Ishii kan asiitii Bluetooth kompiitara kooraan nan banaa. Bluetooth computer korraa yoon bane Bluetooth bilbila korraa yoon bane asiitii ishii kana ilaashiin kun Bluetooth dha. Bluetooth device kan argan bane computer koo fi bilbila koo connect walitti taasisee data transfer gochuu nan danda'a jechuudha. So upload photo from your cell phone or from your mobile to your desktop computer. Watch movie from online streaming service to your TV. She can connect to TV keenya irratti ilaaluu dandeenya jechuudha mobile keenya irraa. So this one is all the concept rise with the personal area network and the next or the second depending on the size is local area network. Local area network in more personal area network itti aanee sadarkaa lammaffaa irratti argama jechuudha kun akkuma sitti jenne kun local area network meetira hanga meeqaan hanga kiiloomeetira tokkotti jechuudha hanga building tokkoo fi building biraa kan wal quunnamsiisu. Local area network is generally an organizational or privately owned network within single office argitanii building or campus covering a distance of few kilometer meeqa tokko. The main reason eenyu fayyadama office tokkoo fi office biraa building tokkoo fi building biraa hanga meetira yookiin immoo meetira dhibba tokkoo yookiin immoo kiiloomeetira tokkootti. The main reason for designing local area networks to share resources such as storage ta'uu danda'a office tokkoo fi office biraa, printer ta'uu danda'a office tokkoo fi building biraa, program and data warreen kana gidduutti. It also enables the exchange of information. Amma ani internetii fayyadamee jira bilbila koo irratti kompiitara koo irratti internetii argitanii connect godhee jira. Internetiin connect godhee jiru kan local area network kanadha jechuudha. Local area network dha jechuudha. It also enables the exchange of information exchange gochuu. The smallest local area network may use only few computer. Shiddiqqoon computer lama qofa fayyadu while larger local area network can accommodate thousands of computers. Argitanii hanga computer kumaatille connect gochuu ni dandeenya jechuudha. Also, a local area network type can release mostly on wired connection for increasing speed
and the security of, by the way, wireless if wired yeroo fayyadamnu wireless akka another option itti fayyadamna malee wired din tokkoffaadha by the way maalif speed dhaaf illee security dhaaf illee but wireless connection can also be part of local area network. Wireless illee sunuma jalatti ramadama dura jennee irra kaasitte lama fakkeenyaaf yeroo wireless haasofnu wireless area network illee party irma kana wired party kana ishiin kun illee party irma local area sababni isaayyuu backbone of this personal area network jennee irra waan ta'eef jechuudha wireless illee backbone of personal area network jennee irra waan ta'eef jechuudha. So be party of local if local area network is slightly internet wireless is referred to as wireless local area network. Argitani if local areas interly wireless it is referred to as WC kana daballe jechuudha wireless local area network figure 2.bit local that compile cable and wireless network into single network. Asirra ma fakkeenyaaf solaalee machuudha serveroonni jiru switching jira si router jira internet kanarraa sirraan dhufe aseenemiti gara switch kanatti nu dabarsa asirra ma wireless illee jira warreen kun amma wireless fayyadamaa jirra ma fakkeenyaaf kun warra wireless fayyadamaa jira local area kun maal jedhama jechuudha wireless local area network jenna jechuudha lamaan isaa yeroo walirra fayyadamu wireless area network jenna jechuudha. So metropolitan area network kan sadaffaa metropolitan area network kun immoo maali yaanaroo waa'ee kana dubbannu magaalaa tokko keessatti kan fayyadamnu jechuudha amma akka guddachaa jirra from home to building or in the campus from campus to your town or city gara magaalaatti baanee jirra jechuudha. So metropolitan area network is a network that designed to cover an intercity fakkeenya magaalaa Hawaasa Dilla Bulee Horaa kana ishii kana tochuudha kan cover godhu jechuudha. Suppose a bank went to connect 3 of its branch in given city amma fakkeenyaaf bankiin daldala Itoophiyaa tokko magaalaa tokko keessaa branch sadi qabote branchiin sadan itti waliin haasahan kanaanidha jechuudha. Branchiin kiiloomeetira dhiyootti wal biratti hin ta'u jennee yaadna sadan isaanii garuu kanaan haasa'u jechuudha in a given city. In such a case, the bank will utilize the service of existing telephone network of the city, for example, the Ethio Telecom network, to interconnect this office through which metropolitan area network created. Kana magaalaa keessatti fayyadamna jechuudha. Amma fakkeenyaaf manaatii gara campus yookiin building itti guddanneerra building yookiin immoo university or campus keessaa immoo gara magaalaatti baanee jirra jechuudha. So akkuma sunitti deemnee addunyaa bira geenya jechuudha. So this metropolitan that interconnect hospital, argitani hospital, school or college, factory or warshaa sa jennu sun local area network it wal quunnamsiisa. Kana jechuun school keessatti maal fayyadamna jenneerra local area network fayyadamna jenne hospital keessatti building irra gara building local area factory yookiin immoo warshaa keessatti illee akkasuma so kuni maal nu gargaara kana hunda isaa walitti qabee walitti connect godhaa jechuudha. Kanaaf metropolitan area networking akkasidha jechuudha. Kun amma baankii tokko ta'uu danda'a, baankii lammaffaa ta'uu danda'a, baankii sadaffaa ta'uu danda'a, baankii arfaffaa yookiin immoo hospitaala, university, factory fi waan biraa ta'uu danda'a. Akkasumatti hunda isaanii walitti quunnamsiisa jechuudha. Walitti hidhamaadhuma deema hanga addunyaa bira geenyutti. So metropolitan network amma kaashiin kun addunyaatti nu dabalti jechuudha ishiin kun. Ishii kana karaa biraa maqaan ishii maal jenna internet jechuudha isaan nuti fayyadamaa jirru kan. So a wide area network occupy a very large area such as inter-country or the inter-world argitani. So this one can contain multiple smaller networks such as LAN of keessa qaba, MAN of keessa qaba. Akkasumas immoo personal area network illee of keessa walitti hidhamaniitidha akkana dhufan. So the combination or the connection of local area network, wide area network, the connection not wide area network, the correlation or the combination of this local area network, metropolitan area network and personal area network is wide area network jechuudha dandeenya jechuudha. So the internet is the best known example of public
wide area network. Kanaaf internet jechuun dandeenya ishee kana jechuudha. Diagram deployment or metropolitan area network is shown in figure 2.15 below. This indicates that computers residing in different parts of the world are connected to through metropolitan area network. Argitanii kun immoo Japan keessadha. Kun immoo Kenya keessadha. Kun immoo China. Kun immoo Ethiopia. Maali walitti quunnamne kan internet jechuun maal jechuudha? Wide area network. Wide area network jenna jechuudha. Wide area network is internet jechuu dandeenya jechuudha. Kun Kenya, kun Japan, kun Ethiopia, Europa, Asia, Australia jennee kan walitti hidhamanii dhaqanii kanadha ta'u jechuudha yookiin immoo internet ta'u jechuudha. Baay'ee isin galeera jedhee yaada. Gaaffii yoo qabaattan comment godhaa. Yeroo itti immoo maalirraa eegalle jechuudha? Type of network based on topology. Nu jalaa dheerata waan ta'eef jechuudha. Nu jalaa dheerata waan ta'eef based on topology yeroo itti irraa itti fufna jechuudha. So amma argitanii kun hundi isaanii walitti hidhamanii kana ta'u jenneerra. Kanaaf akkasumatti hubachuu yaala. Kanaaf har'a kan nuti ilaalle gosoota network kana keessaa based on connection media laalleerra, based on network size warreen kana laalleerra. Yeroo itti immoo yookiin immoo paartii biraatiin immoo ishii kana lamaan laalla. Ishii kana lamaanii fi warreen itti aanas immoo itti fufnaa jechuudha. So sirriitti baradhaa gaaffii gaafadhaa commentiin godhaa. Subscribe gochuu immoo hin dagatinaa ijoollee. Subscribe, like, share hiriyoota keessanii gochuu hin dagatinaa. So kuni kana fakkaata type of networking yeroo biraa warreen kana based on topology fi based on resource security akkasumas immoo partii dhumaa hafe advantage and disadvantage of network kan jechuudha jechuudha. Ishii immoo itti fufna jechuudha. Yeroo barannaa gaarii isiniif haa ta'u turtii gaarii.